Biyyi keenya Itoophiyaan jecha seeksi jedhu Google irratti sarchi godhuudhaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa qabattee turte. Fedhii Rabbiin ilma namaatiif kenne keessaa inni guddaan fedhii saalqunnamtiiti. Akka addunyatti fayyadamtoonni intarneetaa parsantiin 25 guyyarraa guyyatti pornoogiraafii kanneen daawwatanidha. Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire. Akkuma kanaan duratti arras viidiyoo barumsa guddaa irraa argachuu dandeessan tokko isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Garuu viidiyoon har'aa kun kanneen duraan irraa xiqqoo adda. Egaa har'aan tana waa'ee pornoogiraafii irraa dubbanna. Pornoogiraafii maali? Miidhaa akkam nurraan gahuu danda'a? Araada hamaa fi fokkotaa kanaaf maal faatu nu saaxilaa waan jedhurraa barumsa waliif laanna. Hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana turiitii barumsa guddaa kanarraa qooda fudhadhu. Rakkoo balaan kun fidurraayis baraarami. Kanneen haaree taatan sabskiraayib godhaati maatiiwwan jaalalaa kanatti dabalama. Jalqabuu keenyan dura garuu laayikii godhuu hin dagatina. Biyya keenyatti keessattuu Oromoo biratti waa'een pornoogiraafii mata duree hedduu irraa hin haasawamnedha. Dhimmi akkanaa yeroo ka'u hedduun namaa safuu cabsite siin jaa. Garuu namni hedduun ol deebi'eeti waan kana laalaa jira. Akka waan afaaniin dubbachuun safuu tahee daawwachuun ammoo waan gaarii tokkotti ilaalama. Kanaafuu dhaloota baraaruudhaaf jecha har'aan tana mata duree kanarraa dubbachuuf murteessateen dhufe. Jalqaba irratti pornoogiraafii maalii waan jedhurraa haa kaanu. Pornoogiraafiin viidiyoolee namoota saalqunnamtii hojjetan agarsiisanii fi gochaalee walqunnamtii saalaatiif nama kakaasan kan saala adda addaatii fi saala wal fakkaataa jidduutti bifa filmiitiin qophaa'ee heddumminaan marsaalee intarneet irratti gallakkifamuudha. Wanni kun yeroo ammaa akka addunyatti bakka guddaa qabatee addunyaa guutuu raasaa jira. Keessattuu biyya Itoophiyaatti namoonni hedduun araada yookaan haraaraa waan kanaatiin qabamanii rakkachaa jiran. Yeroo dabre dipaartimantiin fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee qorannoo magaalaa Finfinnee keessatti hojjetameen akka mirkaneessatti barattoonni mana barnootaa sadarkaa olaanaa baratan parsantiin 75 pornoogiraafii kan daawwatan yeroo ta'u parsantiin 47 ammoo araada godhatanii yeroo mara kan daawwatanii fi yoon viidiyoo akkasii hin daawwanne hedduu akka dhiphatan mirkanaa'ee jira. Qorannoon bara 2020 keessa ba'e akka agarsiisutti biyyi keenya Itoophiyaan jecha seeksi jedhu Google irratti sarchi godhuudhaan addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa qabattee turte. Kuni kan agarsiisu biyya keenya keessatti namoonni araada pornoogiraafii ilaaluutiin qabaman hedduu ta'uu isaati. Duuba dhimma kanarraa haasa'uun dirqamaa miti jettanii obboleeyyan. Haraaran pornoo kunis akkuma araada biratti ifaan ifatti nama qabame irratti waan hin mul'anneef saba keenya keessattis odeeffannoo waan hin qabneef malee lakkoofsi nama haraaraa tanaan qabame hedduu ta'uutu tilmaamama. Yeroo dheeraadhaaf waa'een kanaa yeroo dubbatamu dhiirota qofa akka waan laallatutti hubatamaa ture. Qorannooleen jidduu kana bahaa jiran garuu akkuma dhiirotatti dubartoonnis waan kana dhokatanii akka baay'inaan laalaa jiran ifoomsaa jira. Yeroo ammaa kanatti pilaatfoormiin pornoogiraafii ilaaluudhaaf uumaman hedduutu jira. San qofa osoo hin ta'in pilaatfoormiin kaayyoo kanaaf hin uumamin illee kanneen akka telegiraamaa, tiwiitara, feesbuukaa fi kanneen kana fakkaatan araada pornoogiraafiitiif nama hedduu saaxilaatii jiran. Bara ammaa kana pornoogiraafiin salphumatti waan argamuu danda'uuf araada isaatiin qabamuun hedduu akka yaaddessaa ta'u isa godhee jira. Pornoogiraafiin namoonni akka araada isaatiin qabaman taasisuuf dandeettii kan qabu yeroo ta'u wantoota araada nama qabsiisan kanneen biroo caalaa miidhaan inni geessisu guddaa akka ta'e baramee jira. Akka qorannoon waa'ee pornoogiraafii hojjetame agarsiisutti yeroo ammaa namoonni pornoogiraafiidhaaf saaxil kan bahan umrii isaanii waggaa 11 irraa jalqabeeti. Odeeffannoolee intarneet irratti argaman keessaa walakkaan isaanii odeeffannoo pornoogiraafiitii fi pornoogiraafiidhaan wal qabatanidha. Akka addunyatti fayyadamtoonni intarneetaa parsantiin 25 guyyarraa guyyatti pornoogiraafii kanneen daawwatanidha. Intarneet irraa kan buufaman yookaan daawunlood kan godhaman parsantiin 35 waa'ee pornoogiraafiitiin wal qabata. Fayyadamtoonni intarneetaa parsantiin 34 ammoo osoo hin beekin sababa beeksisa garaagaraatiin pornoogiraafiidhaaf saaxilaman. Peejii intarneetaa addunyaa tanarra jiran keessaa parsantiin 12 fuula pornoogiraafiiti. Addunyaa tanarra namoota jiran keessaa maallaqni guddaan kan kafalamuuf
namoota warshaa pornograafii keessa hojjetanidha. Agartee wanni kun hangana hunda addunyaa to'atee jira jechuudha. Mee amma immoo namoonni maaliif pornograafii ilaalan waan jiru haa laallu. Akka qorannooleen hedduun ifoomsanitti namoonni gammachuu barbaaduudhaaf waan kana daawwatan. Akkuma namoonni filmii gosa kamillee haa ta'u ittiin bashannanuudhaaf ilaalanitti pornograafiinis akka isaan gammachiisuu fi miira isaanii kakaasuuf daawwatan. Fedhii rabbiin ilma namaatiif kenne keessaa inni guddaan fedhii saalqunnamtiiti. Kanaafuu namoonni pornograafii daawwatan kun saalqunnamtii namni biraa hojjetu san keessatti yaadaan hirmaatanii fedhii ofii guuttachuudhaaf waan kana laalan. Gara biraatiin ammoo jeequmsa yookaan dhiphina injifachuudhaaf jecha namoonni daawwatan hedduudha. Yeroo hedduu namoonni kophaa ta'anii fi dhiphina keessa jiran dhiphina san keessaa bahuudhaaf araada garagaraa keessa yeroo seenan agarra. Akkuma haraaraa biratti araada pornoo kana keessas bu'uu danda'an. Sababa kanaan ammoo rakkoolee xiinsammuu dabalatee jeequmsa hamaa keessa seenuu danda'an. Tole egaa eega waa'ee pornograafii hangana jenne pornograafii daawwachuun miidhaa akkam namarraan gaha. Miidhaa wanni kun ilma namarraan gahu waan salphaadhaa miti. Yeroo ammaa akka addunyaatti wanni intarneetiin hojiirra ooluuf inni guddaan pornograafiidhaafi. Akkuma namoonni hedduun haraaraa baala sammuu nama hadoochuutiin qabamanii rakkachaa jiranitti hedduun ammoo waan kana waliin rakkachaa jiran. Viidiyoolee akkasii daawwachuun fedhiin saalqunnamtiif qabnu akka kaka'ee dabalu godha. Sababa kanaatiin rakkoo garagaraa keessa seenuutu mala. Qorattoonni fayyaa akka mirkaneessanitti pornograafiin rakkoo fayyaa ulfaataa kan geessisuu fi hawaasummaa dhala namarratti illee rakkoo guddaadha qaba. Fakkeenyaaf namni haraaraa waan kanaatiin qabame tokko walqunnamtii saalaa isa dhugaa yookaan haadha manaatii fi abbaa manaa jidduutti raawwatamurraa fedhii guddaan qabu. Gara biraati yeroo hundaa'uu waan kana laaluu malee namoota waliin jiraachuu dubbachuu fi walitti dhihaachuudhaaf yeroo gonkumaa hin kennu. Namoonni akkasii yeroo mara if dhiphisan namummaa isaaniitu jibbanii kan hin jaalannedha. Irra hedduun nama waan kana daawwatu dhukkuba dhiibbaa dhiigatii fi dhibee garaachatiif saaxilamoodha. Namni yeroo mara waan kana laalu mul'ata dheeraan qabaatu. Yeroo mara abdii kutannaan itti dhagahameeti rakkoo xiinsammuutiif saaxilama. Tole egaa namni tokko araada yookaan haraaraa pornograafii ilaaluu kana keessa seenuu isaa akkamitti of beeka. Mallattoolee araada pornograafii keessaa muraasa isaanii haa laallu. Tokkoffaan daawwachuudhaaf fedhii ol aanaa qabaachuudha. Namni tokko sadarkaa haraaraa sanirra gaafa gahe daawwachuudhaaf fedhii olaanaadha qabaata. Keessa isatti fedhii walirraan cinneetu itti dhagahama. Bakka kamittillee haala kam keessattillee yeroo kamittillee haa ta'u pornograafii ilaaluudha barbaada. Daranuu wanni hammeessu garuu gaafa yeroo takka laale fedhiin inni ilaaluudhaaf qabu dabalaatuma deema. Torbaanitti yoo laalaa ture guyyatti yoo yeroo takka laalaa ture yeroo hedduutti ol guddisaa deema. Namni tokko yeroo inni pornograafii ilaale yoo guddachaa dhufe yeroo laalu sanitti kaka'umsaa fi gammachuu yoo itti dhagahame erga laale booda ammoo saalfachuu fi miirri gaabbii yoo itti dhagahame wantichi sadarkaa araadarra gahee jira jechuudha quba qabaadhu. Lammaffaan dhaabuu dadhabuudha. Namni araada isaa keessa seene tokko pornograafii ilaaluu dhaabuu gonkumaa hin barbaadu. Araada keessa si galchee rakkina keessa si buusa jettee yoo itti himtellee fudhachuu hin barbaadu. Sababni isaatis araada keessa waan galeefi jireenya akkasii keessaa yoo ba'e wanni biraa ta'e isa bashannansiistu waan jirtuu ittiin fakkaatu. Gara biraatiin ammoo dhaabuu osoo barbaadanii dadhabuun araada hamaa keessa jiraachuudha agarsiisa. Sadaffaan gammachuu argachuu dhabuudha. Namni tokko araada kanatti osoo seenin dura wantoonni gammachuu isaaf kennaa turan fakkeenyaaf maatii fi hiriyoota isaa waliin yeroo dabarsuu, kitaaba dubbisuu, barreessuu, filmii biraa laaluu faa yoo dhiisee gammachuu isaa guutumaan guututti pornograafirra godhe namni kun haraaraa pornograafii sadarkaa hamarra jiraachuu isaa quba qabaadhu. Afraffaan dhiibbaa inni qabu waliin itti fufuu. Namni araada pornograafiitiin qabame tokko waan hedduu akka dhabe ni beeka. Jireenyi isaa gara kallattii hin taanetti deemaa jiraachuu isaa osuma hubatuu yoo itti fufe sadarkaa araadaa isa hamarra jiraachuu isaati. Shanaffaan itti gaafatamummaa bahachuu dadhabuudha. Yeroo hedduu pornograafii irratti dabarsuu isarraa kan ka'e hojii isaa sirriitti raawwachuu dadhabuu, itti gaafatamummaa maatii, ollaa fi itti gaafatamummaa hawaasa keessa jiru sirriitti bahachuu dadhabuun
sadarkaa araadaa guddarra jiraachuu isaati agarsiisa. Jahaffaan amala jijjiirrachuudha. Araada waan kanaa keessa namoonni jiran waan barbaadan yeroo dhaban hedduudha aaran. Lolanii waanuma xixiqqoo hundaan kan mufatan tahan. Egaa mallattooleen araada hamaa kanaa kanneen amma laalle kana fakkaata. Wanni kun furmaata hoo ni qabaa laata? Yoo qabaate furmaanni isaa maali? Akkamitti araada pornograafii ilaaluu kana keessaa bahuun danda'ama? Kutaa biraa keessattiin bal'inaan qabadhee isiniif dhiyaadha. Arraaf asumarratti haanuuf gahu. Barumsa guddaa tokko akka viidiyoo kanarraa argatte xiqqollee shakkiin qabu. Xumurtee bahuu keetiin dura garuu laayikii godhuu kee irra deebi'ee mirkaneeffadhu. Viidiyoo haarayaa fi yaada haarayaa nanga walitti deebinutti nagaatti naaf tura isinin jaaladha.